hinubaane inseeni anaatti fakkaanne inseeni anaatti fakkaanne kayyoo ga'umsa koos innis ne daganne kayyoo ga'umsa koos. Jirra jirtu jirra hunda baachaa kan arganne nyaachaa kan nutti fe'an baachaa akkamiin nagaa keessanii annagaa koo galata waaqayyoon nageenyi koo kan jaalalaaf kan kabajaa lafumaa fi iddoo isin jirtan addunyaa kana mara irratti hunda keessan bira sin haqa qabu sinin jedha. Ani seenaadha, seenaa tuubii. Tolee akkuma beekamu hundumti keessanuu seenaa tuubii bilis subscribe gochuu akka hin daganne sinin jedha. Channel YouTubein kun jalaa cufamee ture. YouTube Araba na dhufeen jira waan ta'eef hundumti keessanuu please YouTube kiyya subscribe naaf godhaa sinin jedha. Kabajaadhaan sinin gaafadha ijoollee Oromoo hundumti keessanuu ijoolleen biyya koo ijoolleen Itoophiyaa hundumti keessanuu subscribe naaf godhaa sinin jedha. Tolee kanatti aansuudhaan immoo har'a wanti isiniif qabadhee dhufee YouTube irratti baay'ee viidiyoo gaddisan jiru garuu yaa ta'uti har'a waan baay'ee natti dhaga'ame tokko jira. Dhimma gooticha keenya haaceetii wal qabatee jechuudha. Akkuma beekamu waggaa tokkoffaa haacee nu biraa wareegame yookaan immoo haacee itti dhabne guyyaan isaa ga'aa jira jechuudha. Kanuma wal qabatee immoo hundumti keenya iyyuu akkuma beekamu sagalee isaa kiilolee saniin gootummaa isaa saniin yoomuma sagalee haacee dhageenya jennee namni dhuguma Oromoo ta'ee haacaaluudhaan hin yaanne jira jedhee hin amanu. Hundumti keenya sagalee haacee baay'ee yaanne jirra. Haacee arguudhaaf baay'ee yaanne jirra garuu caalaa rabbiitiin ta'ee immoo duuti otoo kan galan taate haaceetu nuuf gala. Haaceen immoo nuuf galuu hin danda'u. Goonni immoo inuma wareegamaa indu'a garuu immoo kan gootummaa isaa dhaloota itti aanu jechuudha. Kanaan immoo wal qabatee hundumti keenya yoo akkuma sagalee haaceetiin dhaga'uuf yookaan immoo sirba isaa dhaga'uuf yaannee maarree kunumaatiin sirba isaa haaraa nuuf fidanii dhufaa jiru. Kanumarra wal qabatee jechuudha. Hundumti keessanuu please xiiqin dammarra mi'oofteedha. Akkuma sirba galaana gaaromsaa guyyaa meeqa keessatti miliyoona meeqa keessatti kan haacaalu immoo dachaa sanii ta'uu qaba jechuudha. Maaliif jennaan hundumti keenya iyyuu haaceen nutiif isa uffata irratti godhannuu fi isa afaaniin waa isa waamnu qofa otoo hin taane siidaa bara baraan hanga nutillee isatti dabalamnutti siidaa nu keessa hin jigne onnee Oromoo hunda keessatti ijaarus qaba jechuudha. Kanaaf immoo asitti miidiyaa irratti baanee boo'uu maal jechuun maqaa isaa waamuu fuula piroofaayilii godhachuu waan akkasii qofa otoo hin taane immoo wantoota jaalala haacee ittiin ibsinu wanta dhaabbataa ta'e tokko hojjechuu qabna. Kanaafuu hundumti keessanuu bakka jirtanitti jechuudha sirba Haacaaluu Hundeessaa haaraa dhufaa jiru maatiin YouTube chaanaalii banatanii jiru. Jarraa hedduu eenyuun naaf deebisee gaaffii garaa danfuu eenyuun naaf deebisee. Kanas hin jedha. Kanaaf maarree YouTube chaanaalii isaan banatanii kana jechuudha. Tokkoffaa YouTube chaanaalii isaanii subscribe gochuudhaan share gochuudhaan bira dhaabbachuu qabna. Inni lammataan immoo CD sirba isaa jechuudha. Sirba Haacaaluu irratti CD hojjetamee CD ni gurgurama. Hundumti keessanuu kan keessattis kan alaatis iddoo jirtanitti gama CD kana ittiin argattan mijeeffachuu qabdu jechuudha. CD Haacaaluu sirba Haacaaluu kana jechuudha bitachuu qabna. Seenaadha kun jechuun Haacaaluu kan ittiin yaadannu jechuudha. Isa dhumaatii jechuudha. Kana booda sagalee Haacaaluu waan haaraa dhaga'uudhaaf hin jiru jechuudha. Karaan cufaadha. Saniifuu CD Haacaaluu kana immoo hundumti keenya yaadannoo Haacaaluuti waan ta'eef seenaa Haaceeti waan ta'eef hundumti keenya CD isaa bitannee jechuudha. Achumaraan immoo guyyaa ayyaana Haacaaluu itti dhabne guyyaa inni nu bira wareegame waggaa tokkoffaasaa guyyaa itti kabajamuudha. Guyyaan eebbii CD isaatis jechuudha. Kanaafuu hundumti keessanuu warri dandeessan CD isaa akka bitattanidha. Warri kun immoo YouTube Facebook illee banatanii jiru waan ta'eef maqaa Haaceetiin jechuudha. Haadhi manaatii fi maatiin Haacaaluu Facebook illee bananii jiru. Kanaafuu Facebook isaa deemtanii daawwachuu qabdu, follow gochuu qabdu jechuudha. Hundumti keessanuu YouTube chaanaalii isaanii subscribe godhaatii, share godhaatii sirba Haacee jechuudha. Guyyaa inni wareegame guyyaa yaadannoo isaa akka gadi gadhiifamu maatii isaanii dubbatanii jiru.
Kanaafuu hundumti keessanuu irratti akka hirmaattanis nin jedha. Walaa jajjabeessinuu jaalala haa qabnu ilmaan Oromoo hundumti keenya iyyuu yaa ibsinu sinin jedha. Kan maraa wal qabatee immoo waa'ee ijoollee Saawudii jechuudha yeroo darbillee baay'ee iyyaa turre. Kanaafuu rabbiif galanni haa ta'u amma ta'e illee galaa jiru. Ammas immoo hundumti keessanuu sagalee haa taanuuf ijoolleen Saawudii ammas baay'een isaanii rakkachaa jiru. Garuu hanga ta'e illee akka galamuu jedhamee mootummaadhaan dubbatamee jira. Kanaafuu isaaniifis warri hafaniifis nagaan akka galanii fi shurtaan yookaan immoo poolisiin qabaan jechuudha ijoollee darara ijoollee Itoophiyaa irratti godhamaa jiru akka irraa dhaabbatuuf hundumti keenyaaf sagalee haa taanuuf isiniin jedha. Har'a kan masiniif qabadee dhufee waa'ee haacee itti yaadaan isiniin jedha. Hundumti keessanuu haaceen onni keenya goota keenya. Kanaafuu hundumti keessanuu akkasitti itti yaadaan isiniin jedha. Baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabaja. Hundumti keessanuu nageenyi keessan bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu isiniin jedha. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebina waan ta'eef galatooma isiniin jedha. Bilis ammas waan irra deebi'ee isinitti himu sabiskiraayib naa godhaa. Qoosallee wanta qoosaa adda addaa isiniif gadhiisan jira. Kanaafuu yuutuubii kiyya seenatti daawwadhaan isiniin jedha. Baay'een isin jaalladha.